Waa mucaan kun jedhu walumaan haa dhaggeeffannu. Maaliif jennaani hiriyaa gaariinis hin jira, hiriyaa gantuunis hin jira. Du'a maatii ofiirra du'a namaafis kan cinqamu jira. Du'a namaarras du'a maatii ofiifis kan cinqamu jira. Dhugaa rabbii silaa osoon hiriyaa akkasii qabaadhe maal ta'a laati na jechisiise anaatiin dhugaa dubbachuuf jechuudha. Hiriyaa akka kanaa hin argatanii barbaadanii. Waaqayyo gaafa nama eebbise hiriyaa gaarii namaa kenna. Gaafa carraan keenya abaaramaa ta'e immoo hiriyaa gantuu nuu kenna jechuudha. Meeqan keenyatu gaafa rakkinaa wal bukkee dhaabateera laati. Meeqan keenyatu gaafa dhabnee sabbatarraa hiikee walii kenneera laati. Meeqan keenyatu gaafa beelafne hannee walii kennineera laati. Dhugaa rabbii silaa moobaayilii ofii qaban gurguranii namaa kennu miti. Osuma kiisii ofiirraa hafee lafatti dhangala'ee namni namaan kenninee jira. Garuu hiriyaa gaariin bakkuma isaa jira. Hiriyaa yartuunis bakkuma ishee jirti. Waaqayyo gaafa sinii tole, gaafa sin eebbise hiriyaa gaarii siniif haa kennu. Gaafa abdannis kan sinitti hin jijjiiramne, gaafa argattanis kan sinitti hin jijjiiramne, gaafa dhibamtanis kan sinitti hin jijjiiramne, gaafa fayyaa qabdanis kan sinitti hin jijjiiramne. Waaqayyo hiriyaa gaarii, hiriyaa iccitii keessan baattu, hiriyaa iccitii keessan baatu isiniif haa kennu. Mee seenaa mucaa kana dhaggeeffanne walumatti deebina. Manni yaalaas dhukkubni ishii baay'ee cimaa akka ta'e natti himeetu qoricha akkam bituuf waraqaa barreessee naa kenna. Waraqaa naa barreeffame sana fudhadhee mana qorichaa immoo hin deemu qarshii humna kootee olii na gaafatan. Manaayis wanti gurguree ittiin harmee kootiif qoricha kana bituu hin jiru. Borsaan koos duwwaadha. Harmeen koo na jalaa boqochuuf akka jirtu yommuu hin beeke hiriyaa kootti bilbileetanii adaraa na qaqqabiin jedheen. Innis ariifatee mana qorichaatti na qaqqabe. Achi booddee waraqaa naa barreeffame sana immoo itti agarsiisu narkaa fuudhee erga laalee booddee na eegimee na dhufaa jedheetu waraqaa sana fudhatee gadi ba'e. Anis inuman eega mana qorichaa dhaabadhe. Inuman eega harmeen koo na jalaa boqochuuf jirtu. Utuu hin deebiin achumaan hafe. Yommuu bilbila isaa bilbilu xirra qabbaliidha. Baay'een gadde. Harkaa dhaba koottis nan gadde. Hiriyaadhaan ganamuu koottis nan gadde. Harmeen koo dhabuudhaaf jiruttis nan gadde. Achi booddee deddeebisee bilbila isaa yaallaan xirra qabbalim jedha. Cufaadha bilbilli isaa. Utuun boo'uun imimmaan koo xaragadhee gara kutaa harmeen koo keessa jirtutti yemmuu ol deebi'u harmeen koo qoricha jedhame sana argattee liqimsiteetu jajjabaattee ol jedhaa jirti. Anis baay'ee rifadheetan eessaa argatte qoricha jedhee gaafannaani mucaa sila ati waamtee dhufte sanatu qoricha kana fidee na liqimsiisee deemee naan jette. Bilbilli isaa cufaadha baree akkamitti eessaa fidee si liqimsiise jedhee gaafannaani innoo bilbila isaa gurguree akka qoricha kana naa bitee dhufe natti himee naan jette. Ammas yeroo lammaffaadhaaf irra deebi'ee booda gadi ba'ees barbaadee tan dhabe. Innis na barbaacha deeme. Yommuun bilbiluuf bilbilli isaa lakkaa gurguree harmee kootiif waan qoricha biteefi bilbilli isaa cufaadha. Hiriyaan akkasii jira lakka. Bilbila tokkittuma qaba. Ishumayyuu gurgureetu harmee kootiif qoricha bitee du'a naaf oolche. Eeyyen dubbii kana fakkeenyaafan dubbadhe. Tokkittuma qaba bilbila baga gurgure. Utuunni gurguruu baate harmeen koo qoricha ittiin du'a irraa ooltuun qabdu ture. Eenyuuf galee dubbii dubbadhu kun Waaqayyo. Dhageessanii waan inni jedhe dhugaa rabbii. Wuy yaa rabbii kiyya ani hiriyaa narraa nyaatte na nyaattu malee hiriyaa narraa nyaatte na nyaatu malee hiriyaa akkasiin naa yaaduun qabu. Rabbiin hiriyaa gaarii isiniif haa kennu. Ana firris na nyaata hiriyaanis na nyaatti hiriyaanis na nyaata. Gin guyyaa tokko garuu guyyaatti hiriyaa gaarii argatanii akka mucaa kanaatti galateeffatan Waaqayyo guyyaa nuuf haa fidu. Gaafa qabnus atuma qabnu namaa otoo hiixanne eebbas argannaa inni mana namaa seenullee mana keenya hanqachuu danda'a. Gaafa dhabnellee akka dhabnetti akka amantaa keenyaatti nama sanaaf du'aa yoo goone sababii dhabiinsa keenyaaf sababii nuti xilootii goonuufiif namni sun ooluu danda'a. Kanaatiifuu hamma jirtanitti amma lubbuun nu keessa jirutti walii faayaan walaa gargaaru. Ayizzoo waliin haa jennu. Maaliifi wanti hin dabarre dachee kanarraa gooftaa Yesuusii fi dachee kana bichaadha.
namni hundumtuu hin du'a akka ammaatti nafu. Akka gaafa tokko du'ee tokko jalaa dhalatu akkanuma hundumtuu tara taraa wal gaggeessaafa. Namni dhaabatee hafu hin jiru. Guyyaa isaa eeggatee hin godaanaa jechuudha. Kanaatiifuu warroonni hiriyyaa qabdan hiriyyaa keessanitti jaalala gaarii mul'isaa. Hojii gaarii mul'isaa. Galmee gaarii galmeessaa. Warroonni immoo hiriyyaa hin qabne hiriyyaa gaafa baafattan sana amala ishii amala isaa hubachaa rakkina keessanis ta'e gammachuu keessan itti himachaa gaddaaf gammachuu kalamaan keessanii kamaatii keessanis kamaatii ishees kamaatii ishees kamaatii isaas waluma qixxee wal madaalaa adeemaa wal biraa nafiinaa. Anamma yeroo mara icciitii ko dubartii irratti himachuu irra dhiiratti himachuu irra naaf wayya. Maaliif jennaan gariin garaa jabaata gariin baasee afaaniin nama nyaata. Dhiirri hoo yoo gargaare yoo qabaate nama gargaara yoo dhabe immoo waaqni si haa gargaaru jedhee nama bira darba. Nuyi dubartoonni baay'ee garaa walitti jabaanna. Garuu waan gaarii haa hojjennu amma jiraannutti. Nagaa immoo dagadhee miti. Miira gammachuu keessa singale. Hiriyyaa gaariis nan dhabe. Sila kana ta'eef waan baay'ee natti dhagahame. Kanaatiifuu nagaan keessan lafuma jirtanitti guutuu haa ta'u. Anis nagaa gootii. YouTube ko subscribe like share naa gochuun dagatiinaa. Wal haa jajjabeessinuu. Seenaa gaarii waliif haa keenyuu. Waan gaariis walaa barsiisnuu siniin jedha. Biyya lafaa kana keessatti muddamas qabna muudamas qabna. Muddamnee kaane yoo muudamne jireenya gaariidha. Muudamnee kaane immoo yoo muddamne jireenya fokkisaadha. Garuu jalqabni gadi badaa dhumni isaa bareedaa sila ta'eef hamma jiraannutti waan gaarii haa hojjennu. Gaarii waliif haa yaadnu. Nagaan naa tura lafa nagaa. Hiriyyaa gaarii immoo Waaqayyo isiniif haa kennu. Ka isinii taatu, ka maatii keessaniif taatu, ka hiriyyaa keessan dabarsitee isinirra taatu, yoo dhiira ta'e illee ka isinii ta'u Waaqayyo hiriyyaa gaarii, hiriyyaa icciitii baatu, hiriyyaa gaafa kuftanii lafaa isin kaasu isiniif haa kennu.